بيمثل لك ايه بيمثل لك مثلا تركا ايس وريني. ورينا كي فاميليك يا مكان مصر jechuun naannoo kam Misira keessa faamiliin kee? كراغو بيسا إلى ورما أمبي Namarra godha kun sura kun bokoon maal ta'e. Masi إن amuu فاميليك يا غوبيسا اللي جراني قريتا اللي جراني قرو الالوني كي بيسي ورانوري تسا ورانوري تسا gallabee hululii ايه tana of jetti gallabee anillee gallabee hululiyaa gammoojjidha. هي تابعا كلا كريم بقامو Wallahi gallabee hulul. واو قال لي كوتين قلاتي غوسات تقطعي Gosti kee maa inni? قصدك يا I don't know an أنا أقول كذا سيد بتاعي انقاف كني Gosa jechuun gosa kee hin beektu? هم غوسات كم قصدك بين مالي Eh? no asik dura leli bro nagaafati anam no yin beeku jeen maali gosa jechuun garuu Balbalaa hoo? galgala Heellaa jechuudha geettee heellaa. adaadan tiyan jettee maqaa isaanii garuu hin beeku maan ta'e Heellaa gallee loodee maalii maamila kana gosa هيستوري ده nigiddi buleettii miti kana إنجيلو ما شو مني غوساتك كنت أنا أقول ati gosti kee maali gaafa kii gaafadhe keetii wali madaalaati إيه هيزا إتمي غوسا كي ani heellaa إيه لا لكن هو غوساتك إيه كانوا heellaa miti heellaa أتيس anillee heellama I think إيه I لا لا think sure percentii dhibbaa miti إيه لا ديسي عبدي السلام عليكم Habiibi akka arsii baatti namni gosa ofii malee hin fuudhu barra arsiilitaa ishee taate gosa dheessu. أنا قدام gosa kam ol keessa achi bahanii fuudhanii gosa biraa gosa akkamitti gosa arabaati akka arabaa deemtaasa haasaa icaamoo nama osoo gaafatti siistari iyyuu ta'uun ooltu zoortee kan nama ho'iitiin Fira Ameerikaa hin qabnu. yaa Fira Ameerikaa hin qabnu nuti. kadhosaa wayii hin dhabamu gosti waliin fuutu Akkatti na dhiibda siidha. maaliif gosti fuudhuu hin jenne maa garuu guys dhugaadha wanti kun gosti waliin fuutu Ashtii soba maal jechuun namni intala beeratu ni fuudha. Kana oolu. dalabeeraa suni aadaa arabaati gaa Duuba aadaa biraatti jira. lakki amma olaanaa Aadaa arabaa miti akka amantaati malee musliimni intala beeraa ni fuudha rakkoon qabu. okay so amma naaf si fira jechuudha abdii No firaa miti biyya takka. wallahi gosa jechuu har'an bari'an Kayyari kaasee kayyari gosa kee kayyari abdi maal kiyyaan afaan akkana rabbeedhaati lakki biraa miti wal qorattanii erga walitti galtanii booda biraa mitiin maali? oh my god you know what let me call my auntie right now daadaati yaa mutu namni bilee gaafadhaa jiru Dhageettee waan siin jette si dhumate. Abdi miyuuti godhate. abdiin sodaatiin firaa miti bakka Dhalattee miree. Sa? Laawudii salaamu godhe. alaikum akka fayyaa daadaati Ija kee irra imimmaantu malaa jira maal taate isaati? Adaadaa gaafataati. nagaan Laawudii godhe. Barmeella. Agaadii wayiin si gaafachuuf si bilbilee liibirra jira tiktok irra gosa teenna si gaafachuuf bilbilee ispiikar irraan si kaa'a. bakka itti dhalatte moo bakka itti dhalatte yoo taate aanaa seesi. Bakka itti dhaladhee fi gosa tiyeellee. Gosti teelladha heellaa hanuu warra
والرسنغان كربان وجين Dhageettanii? Balbala gaafadhu balbala. Balbal. Okay, anillee barra heellaa ji'ee garuu suurri. ilaali heellaa hanuu jedhii warra sangaan karraban Sangaa gaafa Balbala gaafadhu. Balbala nu eegii siin jiran. akkas balbala gaafadhu Balbala gaafadhu balbala. inshallah gadis dhiyaataa jedhiin Wait, balbala gaafadhu balballi yoo maali? karra jedhan karra balbala jechuun karra mana mungkin yookaan tazallaa mungkin akka qaayidii katambarri jedhan kaa'eentu amma asa ammaatitti jechuudha. Akkas ilaali heellaa hanuu warra sangaan karrabanu jedhaniin ilaali. Sangaa jechuun dilbiin kun laal wayitachi gaggaragalee qofe maan banatee bira kutaa quufarraa jechuudha. Akkasii wallaahi. Ila kunoo karameellaa akka gaafattu balballi gosa guddoodha. Gosa keessatti balbala jechuun kan haga wannaatti lakkaa'amu balbala xiqqoo ibiddoo kan balbala gaafadhu. Anama heelladha. Heellaa keessaa ani jalqoo. No. Balbala diqqoo jechuun ibidda jedhaman. Balbala jechuun heellaa gosa bal'aa laal. Andagaa uffata jira. Anama heelladha jedhi kaa. Anama heella. Waan diqqoo jechuun balbala ibidda. Beeki anama heelladha. Heellaa keessaa ani immoo jalqoodha. Ani jalqoodha heellaa keessaa. Oh, okay. Heellaa keessan isin jalqoodha. Jalqoon gamana karaa heellaa hanuutiin gamana irra jira. Heellaa hanuu jedhama. Heellaa gallabee jedhama. Ammallee Sonu kennee kami daadii? Kennee hoo? jalqoon isin jettan kun garuu ka nu amma heellaa amma nu beeytanii balbalatti heellaa hanuudha kenna. Sangaan karrabanu jedhan akkasitti itti farre. Hanuu Kuma keetuma abdii. Hayyee daadhiyyee galatoome booda siif bilbila bakka asirraa bu'ee galatoome. I love you. Okay. hanuu jecha hanuu Humati jette abdii. Yaa Rabbi waan hin beekne na barsiistan har'a galatooma. ini gadi garagar abdi maal ta'e kiyyaan rifate Maana yaamfate. kootu akkuma jiru sirreessinaa kootu rakkoon qabu anaa rifate Maal rakkoo qabaree heellan gosa guddoodha rakkoon qabu. Nu akka arsii baatti intala bira tuni fuuna. Yoo sun iddeen. kootu rakkoon qabu kanaaf Anillee jettu hin jiru anillee heelladha shileen heella wallaahi gosa takka bakka nuti. waliin fuutanii rirmi abadan isiif rirmi Bakka waliin fuutan jedha komentii illee. wanni ati kanaaf jecha dhaqamu of buuftuuf hin jiru hoo wanni wal fuutu wayiitu hin jiru waliin fuutan nama biraa Gosti takka maaliif wal fuudhuu hin dandeenye garuu guys? gosti gosan fuutu Sababni gosa biraa fuudhanii biraa sababbii naa barreessaa mee anuun beeku sababbii ofii akkasi gadi fageenyaan beekaa gosti gosan fuutu Arsiin lixaa gosa ofii fuutu sun immoo hin ta'u alaamaa mushurannaadha. Maannoo gosa ofii fuudhuun. okay. Maara wakanillee. akka kana obbolummaa wal dubbisaa jechamaa Ati fatii fi barbaadde yoo barbaadate rakkoon qabu maa akkana godhatu. akkasillee hin jenne yar Jechuun jettee maal tofe maa jettaan si beekaa mala kee jetteerta bara. Jetteerta maal tofe maa addaan dhorgitaa. maani jechaan gosti gosan fuutuu aadaa si himaara jechaa fi malee waan biraa Gosa fuutuu maa nuti waa rakkoo keessa siin fedhan inuma isin fuudha rakkoo hin jira laa akka amantaatti akka musliimni intala beeratu ni fuudhan intala adeera rakkoon qabu. hin boo'in kaa kanaaf dhagamu qabuun of buustee gastii irraa takkaan biyyooti qabataa deebituu hin jiru Kanaafuu nutti niyyiin ka gosa kee dandeettee hin fuutatte gizee dhibba maa dubbataa oolu. jechaan gosti gosan fuutuu anaata oromoo si himaa jira yoo inni ta'e obsi fuuna wanni biraan Akka aadaa Oromootitti isa fuudha malee akka shari'aa Islaamtitti wayisa fuudha. isa fuutee amma maraafuu bareeshi jenne waannaa walii ta'u wanni lubbootu Okay. gosti baay'ee bal'oo jiraatti achi bahii fuudhi jechaa fi
Maaltu si dhiira si maxxansu? Kana of qabu. Maal onni si maxxansu? Boleh so kanaan waan biraa waa dhimma biraa qabaattaa se malee waan kana keessa baheera. Ayyee. Ayyee shi dhiiseen. Ani galgaluudha jii dandeenye. Gosti kee maali? Haa? Gosti kee maali? Iya Abbagara. Yeah? Iya Abbagara. Waa warra Umar Suleiman. Abbagara tokkicha Ambabaraa. Abbakara waaw gosa goota warri keessan goota. Nama fuudhuu hin danda'a. Xiqqoo fargaan qarbata gosa keessan keessa ati qarbata. Arbanni si bada ajuuza. Horii mataa ishaana disti atuun jirta kennu gafummaan faayidaa hin qabne. Gosaafillee qomaan buu. Atala. Maqaa yaada xiqqoo fargaan. Atala. Gumaata soseen onni jiratee onni. Maraafuyyuu sabran jamiilaa rabbi si haa kennu abdii guddaa. Homaa wanni godhan hin jiru. Dhufee qoy. Nagaa keechanii. Astagfirullah isa lamaa gumaa gajjate rabbi jedhe. Maana hadheeffataati qoy abdii jirullee. Ani sin shakku sanumaaf yaa. Wallahi si duraan dhaabadhu bara namni biraa sirriidha na shakkuu hin qabu. Sitti immoo hin bu'u akkam. Guma siistarii ta'e dubbisaa jirti kun karamellaa. Maal jetta? Dubbisi siistarii ta'e. Teetaatii fi tanama biraa taatii ilaallamee qoy. Salaamu alaikum. Sistarii deedhee. Guma haaloo zaalan. Abbana taajabdanii fi malee xiyyaana fakkaataa jirti. Yana ooftaan maatillee. Ani duraasi barbeekaa seensisuu dhabe. Wallahi. Fattishaa nagaa bannaata. Nagaa akkam jirta fayyaa keetii? Sistarii nagaa jedhi. Jalsaa amtee. Sistarii nagaa jedhi. Fayyaa.